Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti humna isaa ji'ootaaf leenjisaa ture eebbisiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaatis humna waraanaa baay'inaan jiddu galeessa mooraalee leenjii waraanatti barsiisaa ture eebbisiisaa akka jiru mul'ataa jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa irratti qabsoo hidhannoo adeemsisaa jiru zooniilee jiddu galeessaa keessatti miseensota isaa leenjisaa ture fulbaana 14 bara 2021 sirna addaatiin eebbisee jira. Dargaggoonni kaleessa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemsisaa turan keessaa qooda fudhatan kuma hedduu ta'an yeroo ammaa baay'inaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun leenjii fudhatanii mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'oota afran dabran kana irree isaa jabeeffatu kan itti fufee yeroo ta'u Oromiyaa keessatti dirree bilisaa irratti humna isaa tooftaalee riphxee loltummaa garagaraatiin leenjisaa ture eebbisiisaa jira. Oromiyaa godinaalee garagaraa keessattis haala wal fakkaatan humna isaa leenjisaa ture waraanni bilisummaa Oromoo. Sirna eebbaa kanas bakka ummannii fi deeggartoonni isaa akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan argamanitti kan taasisaa jiru. Dhiheenya kana ammoo duula lolaa maqaa gootota Oromoo wareegamaniin adeemsisaa jiruun injifannoolee garagaraa gonfatuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsaa jira. Lola adeemsisaa jiru kanaanis naannolee hedduu humnoota mootummaa jalaa bilisa baasuu isaa ibse ajaja waraana bilisummaa Oromoo olaanarraa dhiheenya kana bahe ni mirkaneessa.